Ashamaar kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaan to'asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti sinaa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoona eegdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka xiraatii viidiyoo dhabuudhaaf dhiifamanaaf godha ijoolleen na hubattan na hubattu tokkoffaa maalinni egaa ka xiqqoo aduu waan ta'uuf adaaman sirriitti ho'itii bakka hojiiti meeshaan kun kan jiru dhaqee seeran meeshaa hunda gadi baasee waraabne tanaan dura waa'ee meeshaa obboleettii kanaati irratti waa tokkoon dubbadhee ture meeshaa tokkoon obboleettiin kun bitattee akkamiin akka meeshaa kuma meeqa baasu akka ishii walitti qabattee isinitti hima isiniifis barumsa hin ta'a jajjabina isin ta'a viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatinaa warroonni chaayinaala keenya faarawaa taatan wiraattan sabiskiraayibii godhuun maatii keenya ta'a jechuun gamanumaan affeerraa kootidha. Egaa irra deddeebi'ee dhiifamanaa godhaa isiniin jedhaa fuulduratti kaa waaqayyo hunda gargaaree anis amma nama jajjabaatee ta'ee jira argitaniirtan viidiyoo kiyya irratti ani amma achitti hojii kiyyatti hin deebi'aa egaa kaa ammas hojjechaan jiru jechuu kootii miti abbaa manaa kootti hojjechaadha hojii lamatti ta'e hojii ofii qaba itti aansuudhaan kanas yeroo qabutti immoo deemee waraabaa gaafa san meeshaalee roottoo keessa jiranitu jira meeshaalee warra madabbaramanitu jira hunda isaatu gargar baasetii miti jechuudha kanas keessatti isiniif waraabame fakkeenyaaf sahaanii giloobaliiwwan kan shunkurtiituyyuu amma hidhameetii miti jechuudha kan wanni jedhee kaartoonii keessa meeshaan jiru baay'ee tura daanteelonni jiranii akka argitan meeshaaleen warra daraddaramanii jiran kun hundi isaatuyyuu meeshaalee isin hawwatu meeshaa isin jaalattan meeshaa waaw isin jechuu dandeessan baay'een gadi hin baane jechuudha garuu haa ta'u malee jabina obboleettii kanaa waanan dubbadhuun qaba jechuudha. Isiniifis jabina ni ta'a. Obboleettiin kunis immoo boru namoota biraatiif fakkeenya hin taatidha. Yuutuubii kun waggaa irraatillee yuutuubiin sirratti beeksisee hoo dhufe asirraa waa tokko qayyabattan jedhee tayyaadha. Yeroo tokko nuti akkam goonaa qarshii waliin eegnee gaafa ni bitanna jennuu obbiratti qarshii qusannuu hookan haadha keenya dhukkubaa hookan obboleessa keenya hookan maalii keenya akkas taane namoonni baay'een kaayyoo odoo qabnu. Kaayyoon keenya odoo galmaan hin gaatiin hiriyoonni keenya waan bitatan odoo hin bitatin warra ollaa keenya yookaan nu bukkeedhaan namoonni bitatan osoo nu hin bitatin akka hawwinetti ijoolleen biyya deebine danuunis ni jiru jechuudha. Waanuma fee haa ta'u mana kiraas haa jiraannu baay'izawwee mana feenis haa jiraannu namni maankaa malee sahaanii malee cilfaa malee waan tokko malee mana keessa jiraatu hin jiru. Ati namaadha maatii qabdaa. Hiriyaan kee maatii qabaa yookaan immoo hiriyaa keetirraa darbeetoo warra wajjin ijoollee uummatan ta'anii abbaa manaa kee ta'uu danda'a fira qabdu gamaa gamanaanu namni nama ta'e namarraa uumama gaafa namni sitti ol seenu mana feete keessa jiraadhu ilmi koo hin jiran talli koo hin jiru jedhanii namni sitti dhufa gaafa san burcuqqoo bishaanii si barbaachisa wanta bishaan itti naqatu si barbaachisa waa baay'eetu jira bakka feenis hoo jiraannu jechuudha. Meeshaan baay'ee murteessaadha yoon kana jiru dirqama bitachuu qabdan jechuu kootii miti gorsan isiniif dubbadha obboleettiin kun kanarraa kan ka'ee qarshii harka ofiitti hin qabanne yeroo 6,000 ergite jira yeroo 10,000 ergitutu jira viidiyoo kana hin laalti kaashiin illee jechuudha ragaadha waan ta'eef iyyuu kun miidiyaadha keessanii miti kanan haasa'u jechuudha miidiyaadha namni kamuu kan dhaga'uu qabudha jechuudha. Tokkoon guuttattee tokkoon roottoo keessa meeshaan ni jira warra kan madabbaramee jirutu jira hin baane meeshaan addaan tokkoon guuttattee meeshaa biyaansi nan xiqqeessaa 200,200 100 fixuu bitattee mana ofiitti galfatte jechuudha. Viidiyoo keessatti illee meeshaan dogongoramee odoo hin bahin hafee ni jira. Fakkeenyaaf wanni buttaagaazii abbaa milijjaa lamaa jechuudha kan elektiriikidhaan hojjetu abbaa milijjaa lamaa isa cufanaa qabu amma hin hojjetamne as keessatti dogongoraan hafe keessa meeshaa biratti isiniin jedha meeshaa namoota biraa wajjiniin walitti qabameetu jechuudha. Kana isiniin jechuu jaaladha kanaafuu jabina namni akka warri mammaakesaniidha jechuudha. Ana maallaa kenni ogummaa ollaa kiyyarraa hin baradha akka jedhame saniidha jechuudha. Walumarraa waa baranne walumarraa waa dhageenye walumarraa wanta hunda namni hunduu jabina mataasaa qabaa. Laafina mataa ofii qaba jechuudha namni kamuu hirrina qabaa guutuudha namni dhibbaan dhibba guutuu ta'u hin jiru. Hirrina keenya san eenyurraa arganna obboleettii keenya obboleessa keenya irraa arganna kuni maal nuti immoo amma qaaman biyya hin jiru. Odeeffannoo nu amma eessaa funaannanna keessattuu yeroo kana keessa sooshaal miidiyaa adda addaatirraa jechuudha kan waan hundaayyuu akka jabinaatitti illee kan furachuu dandeenyu jechuudha. Odeeffannoo keessattuu nuti dubartoonni waa'ee manaatiin wal qabateetu jechuudha. Kanan isiniin jechuu jaaladha asumaan obboleettii kana odoon dinqisiifatin bira hin darbina. Isinis immoo warri akka obboleettii kana chaalenjiin dhabameetii miti biyya keessatti
namni kamuu chaalenjii dhabeeti miti biyya keessa jiraadhu biyya alaa jiraadhu namni nama ta'ee uumame namni maatii qabu namni chaalenjii dhabe tokkomtu hin jiru. Maatii keenya hir'inni maatii keenyaan jira hir'inni mana keenyaan jira hir'ina baay'eetu jira. Isuma san keessa lolli illee baay'een ni jira amma fakkeenyaaf namoonni baay'een nama muraasadha malee ilil jedhee namni gammadu hin jiru gaafa meeshaa galchuu deemnu nama muraasadha namni muraasni hin gumguma. Bakka hin gumguma namni muraasni maaliif ani maalan ta'e jedha ani maalan ta'eeti nama biraatirraan bitama nuti maal taane nama biraatiin bitamna akka waan addaa wayii ta'ee wayiitti namni laalu ni jira isin jechuu jaaladha. Kanaafuu viidiyoo tana laayik sheer gochuun dagatinaa nagaa naataa isinan jaaladha.